Bulchiinsa magaalaa Adaamaa kutaa magaalaa Dambalaatti aanaan Wanjii sosochii qusannaa baankii Siinqee hawaasa hirmaachise gaggeesse. Saganticha irratti qooda fudhachuun ergaa kan dabarsan itti gaafatamaan faayinaansii paartii kutaa magaalaa Dambalaa fi bakka bu'aan paartii badhaadhinaa kutaa magaalichaa obbo Daani'el Wandimmoo hawaasa qusateetu rakkoo keessaa bahan ibsanii baankii hawaasa keenyaan hundaa'ee baankii Siinqeetti yeroo qusannu hojii dhabdootaa carraa hojii akka uumaa jirru beekuu qabnaan dubbatan. Dargaggoonni keenya carraan hojii isaaniif uumame. Gurmaanii to hojii hojjechaa to jiran kun faayinaansiin isaan hin barbaachisa jechuudha. Maallaqni hojii ittiin hojjetan isaan hin barbaachisa jechuudha. Maallaqa qusatame kanarraa liqiin kennamaa jechuudha. Kanaaf hoo qusattan ofii keessaniif, boruu keessaniif, hoo dhukkubsattan, hoo rakkoon hawaasummaa isin qunname gaafa dhibdeetiif isiniif ta'a. Afyaa'in mana maree aanaa Wanjii fi bakka bu'aan bulchaa aanaa Wanjii obbo Qachaa Taliilaa Gamasaaniin baankiin Siinqee baankii uummata keenyaati itti haa qusannuun dhaamanii qusannaa aadaa taasifachuu qabnaan ergaa dabarsan. Sochii baankii Siinqee guyyaa irraa kana ogoonu qusannaa hawaasaa fi dhuunfaadhaanis namni akkaawuntii akka banatu sochii goonee akkaataa sanii uummanni keenya bal'aan ba'ee irra baankii Siinqeetti qusachaa oolee jira. Ammas namni baankii Siinqeetti hin qusanne yoo ta'e namni hundi isaatu karaa baankii Siinqee dhufee qusate liqeeffatee ittiin jijjiiramuu hin danda'ama. Kun immoo akka aanaa keenyatti namni baay'een isaa kallattii mootummaan kenneen baankii Siinqee irraa liqeeffatee jijjiirama guddaa keessa jira waan ta'eef namni hunduu dhufee haa qusatu haa liqeeffatu ittiin haa jijjiiramu baankiin kun baankii keenya baankii Siinqee cinaa dhaabbannu. Hawaasni aanaa Wanjii baankii Siinqeetti yeroo qusatan agarree dubbifnee baankiin Siinqee baankii keenyaam baankichatti qusachuu keenyaaf gammachuu qabnaan dubbatanii yoo qusannee of jijjiirree harka namaa ilaaluu jalaa nu baasaan dubbatan. Baankii Siinqee yaa'u akkuma beekame baankii Oromooti. Baankii sabaaf sablammiidha. Dargaggoon yeroo ammaa kana keessatti baankii Siinqee gubbaarratti qusatee hojii adda addaa akka kallattii mootummaan kenneen jijjiirama adda addaa furdisa loonii ta'uu danda'a, horsiisa lukkuudhaa waan adda addaa irratti gurmaa'ee akka fe'ee isaatiitti baankii Siinqee irraa qusatee achirraa liqeeffatee jijjiiramaa jira. Qusannaan bu'aa guddaa akka qabu waan beekuuf jechuudha. Har'a guyyaa irraa kana kanani akkaawuntii banadhe kanan buukii kana baafachuu danda'e kanan qusadheefillee jechuudha. Kana boodallee qusachuudhaaf kanan ejjennoo kiyya akka ta'e ibsuun barbaada jechuudha.